Angela taa'ee jechuudha taphadhate ishee nagaadhaan jiraate jechuudha taa'ee nufi nageenyi waaqayyo sinaa baay'atoo akkam jirtu fayyaa nagaa keessan inni jiru obboleettiin keessan galata waaqayyo fayyaa nagaa kootii galanni Yesuusiif haa ta'u baga jiraattan isin jecha baga har'a keessanii sin jaallanna sin kabajnaa bakka jirtanitti nagaa baga nuu taatan baga har'a keessan ammas irra deebi'een jira jiraachuun keenya waan guddaadha waan ta'eef gatii guddaadha jiraachuun keenya akkuma argitan kana dura qodaa kana akkuma bitee ture argitanii jirtu akkuma dhaqee online dhaqee fidee ture shiin erkabooti abbaa gadaati akkuma argaa jirtanii mastaawutiidha kun immoo calleedha argaa jirtu ijoolleedha biyyatti mataatti hidhuuf kana lukti isaa immoo kun akkas qoybe deedee aga borsaa kosannaafis lukti isaa immoo akkana warqiidha dhaqi fidi borsicha fidi borsaa lukti isaa akkasitti warqee barcuma warqiitti hojjette jechuudha gadi hin bahin gurbaa kun immoo wanni siiniyaa jennamiti siiniyaa yookaan maqarraba akkasuma miti irra dogoggoruu baadhe afaan oromiffisaa maal jedhama Yesuus narkaa badee dhiifama naa godha kanadha kana bichaa miti gaabbaan gadaa kun bitamee shiiniitti irratti bitamuu hafeen sa'inaa shiiniin bitameera shiiniillee amman bitee dhufe kana dura akkuma isiniin jechaa ture kottu fidi gadi hin bahi warra keessan sarpiraasii godha ayyaanni gahee isiniin jechaan ture roozmarii kadha birrii 20 hin bitee lalala roozmarii yookaan immoo akkuma biyya mataatti baxaxatuun baxaxadha innis baxaxatuu jammaruufanii dhiifama moonaatu kufee naan gidduutti moonaan alatti gabba'utti kufee fuudhuu ba'e roozmarii kana birrii 20 hin bitadhe maali barbaadee man ba'e waan ta'eef bitachuudhaaf karoora waan qabuufi shiinii abbaa gadaallee bitee dhufe haadha shiitii mucayyoon kun ayyaanni waggaa dhufnaan kottu ol deebiin kufte ammayyuu ayyaanni waggaa dhufee jennaan haadha shiitiif mucaan kun hanqodaa bittu caala kan ishiin birrii ergituufi malee waan nagarra mo'omtuu hin jiru dhugaa waaqayyoo sinitti hima har'a bichaa miti deddeebi'ee tan ayyaannaa dhufu kottu si jedhu kottu harman sii kenna qaxxadi kottu harman sii kenna daaf deebii manatti na waan darasak borsaa naaf di kottu borsaa akkasitti darbatte birrii dhugaa waaqayyoo sinitti hima birrii kennitiif mi'a bittu jaalaa ofiisiitiif reefuu mana ijaarrachaa jirti mana kana dura naa ijaarattee birrii warra ishiitti yookiin obboleewwan ishii dhiiraatti erginaan jalaa balleessanii amma nutti ergitee nuti ijaarsisaa fi jira mucattiidha waaqayyo umurii ishee haa dheeressu ofiisiiti gaa'ila dhaabbattee nama gaa'ila ishii diigee ta'uufii didee jiruu biyya ormaa jirudha jechuudha jiruu biyya ormaa nama waggaa 12 hojjete biyya ormaa hojjechaa jiru jechuudha mucattiin kuni qomoona footoon kaasa akkana deema kanaafuu kun intalli keessan immoo shiinii abbaa gadaa bittee fi dhuftee isiniin jedha kunotti masqammacaansaa kun firee jaha isin tuqii waan namaatiin tuqii sinna siraataan hangaa ala kuno shiinii abbaa gadaa intalli keessan bittee dhuftee asirra dardareen deebisee bareechee kaa'a qalbiidhaan jechuudha qalbiidhaan deebiseen kaa'a maaliif akkasiin illee ilaaltanii jedheen akka asirratti bareedu wal faana akka deemu filannoon obboleettii kana bareedduu akka ta'e isinitti agarsiisuufanii jechuudha walumaa galatti dhiisimoona xumuree walitti deebi abbaa keetiin haadhoodinee kunoo shiinii 12 akkuma argaa jirtanii manni keenya keessa maabirate waan hin jirreef dukkanaa'ee isinitti dukkanaa'ee na uffachaa isiniin jira shiinii 12 fi erkabootii kana walitti kan bitteef caalaa dhugaa waaqaa sanitti birrii ergiteef mucattiin kun jechuudha birrii haadha ishiitii ergiteetii nama waggaa 12 biyya ormaa taa'aa jiru isiniin jechaan jira ayyaanni waggaa haa dhufu Kiristoos dhimee ishee adeemsu kana dura birrii 68 ergitee nagada birrii 68 shiroo barbaree maal toona fi naqe zayitii bunni kiiloo 5 akkasumatti yeroo gurbaadde haa dhooqu gannutti kunoo ammas akkanatti kana haadha ishiitii bittee mana ishiitti miti ofii ishiitii fi miti haadha ishiitiif nabichitee bittee kan akkanatti akka ergamuu fi haadha kootiif jettee jechuudha. Mucaa kaameraan ilaa tuqeen ilaa fokkisee maal akka ta'e wallaalu.
Moonaan neelaa tuqe silkii amma ituma lafa kaa'ee jiru.